Namni magaalaa Finfinnee keessaa mana bareedaa bitachuu barbaadan hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan daawwadhaa gatiin isaa meeqa akka ta'e daawwachuu nu hordofa. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kan yoo kan fagoo kanneen karaa YouTube'tiin nu daawwatan jechuudha. Har'as walitti deebinee jirra. Mana bareedaa bifa qulqullina olaanaadhaan ijaarame tokko qabannee dhufneeti jirra. Mirxi beeksisa jedhamu sana jechuudha. Marree hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Manichaan isinitti maa eessatti akka argamu gatiin isaa meeqaan akka gurguramu kan isinitti himu ta'a. Namoonni yeroo jalqabaatiif dhuftan YouTube channel kanan subscribe gochuun maatii keenya taasisin jedha. Kanneen subscribe nu gootanii nu hordofaa jirtanis hedduu galatoomaa yaada keessaniis nuuf qoodaa jirtu argaa jirra isin jira. Egaa arrammoo akkuma argaa jirtan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa mana bareedaa isaa ta'e jechuudha. Mana akka biyya alaatti kan ijaarame tokko isin qabadhee dhufeetiin jira. Manichi akkuma suuraa isaa arguu jirtan kana jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa manni kun eessatti argama yoo jettan ammoo magaalaa guddittii Finfinnee jechuudha. Finfinnee walakkaatti kan argamudha jechuudha. Yeroo kamuun waa'ee bittaaf gurgurtaa adda addaati kan inni isin asirratti isiniif dhiyeessu jechuudha. Amma duras viidiyoolee adda addaa hedduu hojjedheetiin jira. Egaa akkuma isiniin jedhee manni kun akkuma suuraa isaa arguu jirtan kanaadha jechuudha. Namoonni bitachuu dandeessan